Arkafuna yakam jirtan daawwattoota OMN oduu saaxanaatiin isinitti himaan Muhammad Siraji. Godina Harargee lixaa nalee garagaraatti qaamoleen nageenyaa sadarkaa caasaa mootummaa garagadii dargaggoota hidhaa jiraachuun himame. Qabataa olaantummaa seeraa kabachiisuu ja'uun qeerroowwan dhageettii qaban hidhamaa jiru jedhan jiraattonni. Abdusalaam Hassan dabalata qaba. Jiraatota godina Harargee lixaa gidduudha kanneen OMN fi yaada kennan iddoo tokkotti namoota rakkoo nageenyaa uumuun shakkaman gadi lakkisuun qeerroo hidhuun bal'inaan mul'ataa jira jedhan. Namoota abin ifa beekamu sibiilii bee dubaatti deemu halkan mootora bitatanii mootora hundaa waan isaan guuran kan beekamu odeeffannoo to'annaa takka jalan goone haasaa uummataa kasilaa isaanii odeeffannoo geessisu kana akka diinitti itti himan hojjetu. Baadaan isheetiin dhaabbatatan biyya isheetiin ajaa'ilte deebisanii harree dadhabanii gurgurata daa'imman qoraman jettutti har'aan kana sajentaa dararaati fi hidhaa iddoo isuudhaatti akka jiran ijoollee biyya keenya kan isheetiin dhaabbatte hidhaa jiran. Warra gartee ijoollee dur qabsaa'aa turte haa'ee namni irraa nafne akka isaan gartee uummata kan akka baafna seenanii jiran goolii jennaan warra uummanni hiriirallee itti bahu itti neenaa yaa'anii qayyadanitti akka miidhagaa dhagaa jirrutti biyya hundatti nama nagaa nurraa hidhamaa jira. Galmeen isaanii tokko warra isaan warra nagaa keenya kana kaidu jiran maqaa shanee itti baasan. Kanaafuu mana murtiirratti immoo galmee achi dhiyaasu jiran. Mootummaan nageenya lammiilee tiksuuf tarkaanfii olaantummaa seeraa fudhatamuu da'oo godhachuun qaamoleen hoggansaa caasaa mootummaa garagadii tokko namoota badii hin qabne maqaa garagaraatti maxxansuun hidhaa jiru jedhan. Haaromtaan dhufee isin shakkii isin irraa qabnaa isin adda isin maal jechuudhaan hojiirraa gara biroo oofaa jiran. Kaan mana galchaa jiru kaan isin mana gaageeroo kaan mana gaageessan warri hidhaman jalaa baqataa jira gaadirkama. Nama sirri dhageettii qabu gaafa qabsuunis qabsaawaa ture kaammaan tana hoggansarra jiru maqaa shaneetiin hoggansarraa fuudhanii beeka sila qaama mootummaa kanaatii hogganu jira yeroo itti naqanii. Tarkaanfiin caasaa qeerroo diiguuratti xiyyeeffachuun bakkoota garagaraatti fudhatamaa jiru kun imala jijjiiramaa gufachiisas jedhamee jira. Dhimma kana irratti yaada gama bulchiinsaa godina Harargee lixaa dhaga'uuf bilbila harkaatti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Harargee lixaatti bilbilee turre. Abdusalaam Hassan jedhama OMN irraas ni bilbila Banwar. Tajjii qabattee fi deebisee bilbiltaa? Okay, daqiiqaa meeqa isin yaakin? Daqiiqaa 30 booda. Daqiiqaa 30 booda irra deddeebinee bilbilus bilbilli isaanii hin dalagu. Subscriber you dialed is not available now. To receive a notification message when the subscriber you called becomes available. Mana sirreessaa godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaa jiru keessatti sirreeffamtoonni seeraa waan mana sirreessaa keessatti hin hayyamamne kan akka qoricha sammuu nama hadoochuu bilbila moobaayilaa seeraan ala akkasumas meeshaalee waraanaa qabatanii galuu jedhame. Bulchiinsi mana mala sirreessaa kanaa gama isaatiin rakkoon kun jiraachuu amanee jira. Dhimma kanarratti hordoffiin godhamaa jiraachuu eere rakkoo naamusaa akkanaatiin waggaa kana keessa sirreeffamtoota 40 irratti tarkaanfiin naamusaa fudhatamuu beeksisee jira. Abrahaam Birruu dabalata isaa qindeessee jira. Mana sirreessaa godina Shawaa Bahaa kan sirreeffamtoonni 2400 caalan keessa jiran keessa rakkoo naamusaa hamtuutu jira. Miseensonni poolisii fi hawaasni garasii akka OMN'tti bilbilaan himanitti sirreeffamtoonni deddeebiinsaa jedhaman qorichoota sammuu namaa hadoochan bilbila akkasumas meeshaalee waraanaa qabatanii mana sirreessaa seenuu jedhu. Bilbiloota wantoonni akkasiitiin hammaataa ta'anii sigaaraa dabalatee baay'eetu galaa ture. Kanaan oolee buleen hanga meeshaa waraanaa galfatanitti shubbitii turkii jedhamu tokko torbee kana keessa qabameera. Walumaa galatti bilbiloonni qabaman illee bilbilli moobaayilii bilbila 800 bultii 14 qabamaniiru. Naaf rakkoon akkanaa kun immoo oolee bulee kan haala nageenya biyyattii keenya keessa jiru keessatti gufuu ta'a waan ta'eef dhimma kanaaf mootummaan illee beekitoo akka fala taa'u qoratee keessattuu meeshaa waraanaa amma qabame kana
bulchiinsa gara mana sirreessaa qofa osoo hin taane qaamni poolisii komishinii Oromiyaa dabalatee qorannoon kun osoo gama isaaniitiin gaggeeffame kallattiin kun qabe. Rakkoon kun waggaa caalee kan jedhan warri kun sirreeffamtoonni rakkoo kanaan shakkamaniis yeroon gaafataman hin turree jedhu. Namni itti dubbatan jiru keessattuu namni wal waraanee mana seeratti mana murtiitti yoo hin dhiyaanne ta'e kun olaantummaan seeraan kabajamuudha. Laafinni bulchiinsa mana sirreessaa rakkoo naamusaa achitti mul'atu kanaaf ka'umsa ta'uullee dubbatu. Hoogganaan waliigaltee osoo hin taane gadiin kun gaafa itti raawwatamu dirqama qaba. Hoogganaan tokko waajjira kana keessatti rakkoo sirreessuuf furmaata kennuuf dirqama qaba, itti gaafatamummaa qaba. Inni bakka kanatti itti gaafatamummaa mootummaan itti kenne deeggartee caal jedhee uwwisee babal'isee rakkoo kanaaf kan babal'ise ta'e. Itti gaafatamaan bulchiinsa mana sirreessaa godina Shawaa Bahaa Koomaandar Jeelaan Muhammad rakkoon naamusaatuun jiraachuu amananii jiru. Fakkeenyaaf caatiin hin dorgamaa, sigaaraan hin dorgamaa, ishee fi meeshaawwan karaa qaban kan seeraalaa hundasaatu akka mana sirreessatti miidhaa isaanirraa innis gara suusiin taane araadaan taane illee saaxilama jedhamee waan dorgamuuf dambiin kenneen dura. Maatiin sirreeffamaa seeraa hin galchaa sababii kanaan fakkeenyaaf amma isheen adda addaa maatiin sirreeffamaa seeraa yeroo isaan galchanii qabnee waajjira gumuruuf kennee seeraan gaafatamaa kan jiran jiru. Shugguxiin tokko dhiyoo kana mana sirreessaa keessattis qabamuu himan. Rakkina mana sirreessaa kanaaf hanqinni naamusaa miseensota poolisii bira jirullee sababa akka ta'e koomaandarichi dubbatanii jiran. Waggaa kana keessa qofa sirreeffamtoota rakkoo kanaan shakkaman 40 irratti tarkaanfiin naamusaa fudhatamuullee dubbatan. Kan qabannee jiru waggaa guutuu kana keessatti gareenis ta'ee dhuunfaadhaan haga nama 40 kan bifa kanaan tarkaanfiin naamusaa fudhatamee akka leessiin jedhe kana maaskiroon akka harkaa qabamu dhiifama irratti akka hin hirmaanne tarkaanfiin fudhataa bulee ittiin bulmaata keessatti immoo ittiin bulmaata isaanii keessatti wanti xixiqqoon tarkaanfiiwwan naamusaa fudhatamu jira. Sababa rakkoo naamusaa mana sirreessaa godina Shawaa Bahaa jiru kanaan sirreeffamaan miidhame garuu hin jiru jedhan Koomaandar Jeelaan. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti barsiisonni aanaa Jimmaa Gannatii magaalaa Haratoo qajeelfama mootummaan lafa mana jireenyaa barsiistootaaf baaseen gurmooynee lafa gaafannus qaama deebii nuuf kennee dhabnee jechuudhaan komatan. Waajjirri maanajimentii lafaa naasanii gamasaatiin barsiisonni kunneen lafa kennameef fudhachuuf fedhii dhabuun madda rakkoo mudateetii jira. Yoon ingidaa bal'ina oduu kanaa qopheessee jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatiitti barsiisonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Haratoo bu'uuraa qajeelfama mootummaan lafa mana jireenyaa barsiisotaa ilaalchisuun baaseen waldaan gurmoofnee lafa gaafannus deebii dhabnee jechuun komatan. Mootummaan labsii 183 muraa 208 irratti lafa mana jireenya barsiisotaa akka kennamu labsiin ba'ee ture. Akkaataan labsii saniinis nuyis gurmoofneeti godinarraa beekamtii 2009tti argannee turre. Kanaaf akka seeratti namni tokko labsiin akka labsiisanitti eega beekamtii argate guyyaa 10 keessatti lafti kennamuu qabaa ture. Garuu lafti bara sanitti osoo hin kennamin nuyi garee afraffaa turre yeroo gurmoofnee dhufnu garee afraffaa san keessaa garee 3f yommuu kennamu qophaa'inaa fi manni barumsa sadarkaa lammaffaaf kennamu nurra ga'u lafa hin qabnu jedhanii yeroo sanii ergasii bara itti aanutti ceenee amma ammaatti qaama godinaa soo deemne aanaan keessan isin haafitu jedhu aanaa hoo deemne bushiinsa magaalaa waajjira lafaa waajjira bushiisaa jechuudhaan walirraa nu fuudhu malee murtoo tokkollee nuu kennuu hin dandeenye. Waan nurraa barbaadu hundumaa xumurre akka garee keenyatti jechuudha. Calalliin illee al sadii irra deemamee calalamnee xumuramnee sadarkaa keenya kan tartiiba keenya qabannee gaafa teenyutti lafa otoo jiru lafti aanaa keenya keessa jiru erga adda ba'ee booda erga manni maree murteessee booda maqaa keenya murteessanii booda deebisanii immoo kiraa sassaabdummaa keessa kan galedha. Persentii 20 erga inni qabus inni hin qabnes iddoo jiru liqeeffatee barsiisaan hin qabu akkuma beekamu isa qabu erga qusannee booda erga deemnee ufnee lafa fudhannee gaafa saayit pilaanii gaafannu saayit pilaanii ammaaf sinii hojjechuu hin dandeenyu. Lafti kan abbaa warraa baragamoo irraa qabanii jennee akkanatti nu deebi'ame jechuudha. Sanarraa kan ka'e qaama hanga godinaatti hanga oromiyaatti mataasaa deemneerra jechuudha. Nuti amma waggaa 3 naannoofne waggaa 3 waldaa keenya qofa duwwaadha. Miseensa 14 warri kaan hunduu argataniiru. Waggoota 3 darbaniif qaamolee dhimmi ilaalu maratti yannus furmaata dhabnee irraa kan jedhan barsiisonni kunniin rakkoon ijoon bulchiinsa lafaa aanichaa bira jiraachuu dubbatu.
qaamni nuyi qomannu akka tokkoffaatti akka ijootti hanumti aanaa isaa bushaa jiru jennee yaannochu akkatti dubbannullee abnee kan nu rakkisaa jiru manaajimentii misooma lafa magaalaa haratoo itti gaafatamaa sanaa fi akkuma kana ogeessa lafa achi keessa jiru warruma lafarra jiran tantiibaan magaalaa yeroo yerootti jijjiirama. Amma tantiibaa shanaffaa moo ja'affaarra geenyarra garuu warri achirra jiran sun raawwattoonni sun hamma har'aatti achumra jiru. Isaan achirra taa'anii waan isaan jedhan eenyuyyuu ni Komii barsiisota kanneen irraa dhaga'amu ilaalchisuun itti gaafatamaa maanajimentii lafaa aanaa Jimmaa Gannatii obbo Fiqaaduu Gonfaa bilbilaan dubbifneerra. Barsiisonni kunniin lafa duraan kenname fudhachuuf fedhii dhabuun isaanii rakkoo mudateef sababaa jedhu. Lafti inni qophaa'e kun nuufee haa darbu lafa kan biraa akka nuu kennamuu kan jedhan biyyata fidatanii lafti sooshiirra immoo jira ture lafti argamoo nama uummaatiin qabameeru jira. Inni sun akka nuu kennamu gaafa sooshiirii isaa dhume kan jedhan biyyatan waan ta'eef yeroo sanaaf irra darbee waldaataan sanaaf kennamu. Ammus laftiin biraan kan qophaa'e akka fudhatan yeroo gaafannu lafuma inni dura sooshiirii argamootiin qabameef malee kan biraan hin barbaannu kan jedhan yaada waan laataniif barsiisonni kun lafa isaanii qophaa'e sochii biyyi isaanii hanqina isaanii magaalaa akka lafa magaalaatti lafa carraa isaaniif qopheessine waamne dhalaatiin wanni jedhanii didanii lafa isaan didanii barsiisaan akka isaaniif fudhate kan hidhataan kanaaf rakkooma isaanii uumaa ufaniitiin akka mana murteessa. Komiinii barsiisotaa kanneenii fala akka argatuuf bulchiinsi aanaa Jimmaa Gannatii fi magaalaa Haratoo walta'insaan hojjechuutu barbaachisas jedhameera. Eebbifamtoonni yeroo biyyi tun ce'umsarra jirtutti eebbifaman miira tajaajiltummaatiin uummata tajaajiluu qabu jedhame. Barattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo eebbifaman OMN'f yaada isaanii kennan. Eebbifamtoonni miira eeggattummaa jalaa bahuu qabanii jedhanii Udimus bal'ina isaa qindeessee jira. Barattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo irraa eebbifaman ogummaa gonfatanii bahaniin biyyattii ceesisuu akka qaban barattoonni eebbifamtoota bara kanaa dhaamaniiti jiru. Biyya kana ceesisuu dandeenya dhaloota ammaatiif kan hin dhaamu ani hundi keenya jechuudha. Gahee keenyaan dura irratti yoo nagaan jiraate fayyaan jiraata, yoo nagaan jiraate qonni jiraata, yoo nagaan jiraate barnoonni jiraachuu danda'a. Kanaaf dhimma nageenyaa bu'uura irraa jechuudha. Dhimma hunda keenyaa goonee qabannee dhimma immoo kallattii ittiin eebbifamne kanaan jechuudha. Ani akka ogeessa fayyaa tokkotti ogummaa fayyaatiin lammii fayya qabeessa yoo kan qotatu taate osoo fayyaan dhabne kan qotatu yoo kan baratu taate osoo fayyaan dhabne kan baratu oomishuudhaaf gaafa tattaaffadde kan barsiisu ni barsiisa kanis gahee hojii isaa gaafa bee biyya kana ceesisuu dandeenya kan jiru qaba. Namoonni dhaabbilee barnoota adda addaa irraa bahan eeggattummaa jalaa bahuudhaaf ogummaa qabaniin hojii uumanii hojjechuu akka qabanis himaniiti jiru. Tenne hojii mootummaa qofa eeggachuu sun taane akka hojii ofii uumatanii keessattuu dipaartimentiin kompiitar saayinsii kun namni hundi hojii uumatanii kan itti jijjiiruu danda'u waan ta'eef warreen hin ramadamnes akka hojii hojjettanii of jijjiirtanii jedha. Irra caalaatti rakkoon keenya rakkummaan akka biyyaatti qabnu kan namni nuu kenne barbaanna kan ofii namaa kenne osoo hin ta'in kan namni nuu kan kana ta'uun sarara hin jiraatu. Namni barate maaliin baradhe jee uumee namaa kan nu qaba malee kan uumame barbaadee fudhachuun kan jiru suni kireetiviitii nama san irratti illee rakkoodha qaba jechuudha. Namoonni ogummaa adda addaatiin dhaabbilee barnootaa irraa eebbifaman gama maatii isaaniitti yeroo deebi'an hojii tola ooltummaa irratti bobba'uudhaan uummata isaanii tajaajiluu akka qabanis dhaamaniiti jiran. Paartileen siyaasaa uummata Sidaamaa bakka hin buunee fi hayyoonni gaaffii heeraa uummata Sidaamaa naannoo ta'uuf qabu haala faalleessuun socho'uu irraa dhaabbachuu akka qaban paartilee warraaqsa bilisummaa Sidaamaa Dimookiraasii biyyaalessa Sidaamaatii fi dhaabbata Dimookiraasii Sidaamaa hadichoo ja'aman hubachiisan. Paartileen kanneen dhimma Sidaamaa fi haala biyya tanaa ilaalchisuun ibsa waloo kennanii jiranii Abdii Tufaa dabalata oduu kanaa qindeessee jira. Paartileen morkattoota saba Sidaamaa rakkoo siyaasaa fi dhiibbaa uummata irra gahu kamiifuu manni marii naannoo sabaa fi sablammoota uummattoota kibbaa akkasumas boordiin filannoo biyyoolessaa itti gaafatamummaa ni fudhataa jedhani. Paartileen siyaasaa morkattoota sabichaa sadi ijjennoo hawaasni hundeeffama naannoo isaa irratti qabu ilaalchisuudhaan ibsa waliinii baasuudhaaf miidiyaaleef ifoomsaniiti jiru.
hayyoonni yuunivarsiitii fi paartileen siyaasaa uummata sidaamaa bakka bu'uu hin dandeenye mirga heera hundeeffama naannoo saba sidaamaa uummatichi gaafate irratti jechamoota hin malle darbatu irra akka jiran kan yaadachiise ibsichaan qaamoliin kunniin gochaa hamaa akkasii irraa akka of qusatanis akeekkachiisanitti jiru. የፖለቲካ ፓርቲዎችና የዩኒቨርሲቲ ምሁራን የሲዳማ ብሔር ክልል ሆኖ የመደራጀት ህገ መንግስታዊ መብት ላይ ብያኔ የመስጠት አንዳች መብት ስለሌላቸው በአንድ ብሔር ላይ የተቃጣ ፖለቲካዊ ቁማር መሆኑን ተገንዝበው ይህን አካሄድ በጋራ እንዲያወግዙት ጥሪ እናስተላልፋለን። Gaafiin uummataa mana marii naannichaa irraa boordii filannoo biyyoolessaaf erga dhiyaate waggaa tokko keessatti deebi'u akka qabus heerri biyyaa kan ibsu ta'uu isaas ibsanitti jiru. Haa ta'u malee hanga ammaatti boordiin filannoo biyyoolessaa deebii qabatama osoo hin laatin guyyaan heeraan murtii uummataa akka ilaalamuuf isaa fayyamame jechuun guyyaan iyyannoon itti dhiyaate xumuramuudhaaf jecha torbeen tokko qofti hafuu isaatii fi uummatichi gaafii gaafate tureef ijjannoo cimaa irra gahee jira jedhu ibsichaan. የክልል ምክር ቤቱም በጉዳዩ ዙሪያ ተነጋግሮ በመወሰን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ህዝበ ውሳኔ እንዲያካሂድ በተጻፈ ግልጽ ደብዳቤ መጠየቁ የታወቀ ቢሆንም የምርጫ ቦርዱ የውስጥ አደረጃጀት አለሟሟላቱን ገልጾ ቦርዱ ሲሰየም የመጀመሪያው ስራው የሲዳማ ብሔር ህዝበ ውሳኔ እንደሚሆን በመግለጽ እስካሁን ተጨባጭ ምላሽ ሳይሰጥ ቆይቷል። Akka qaama siyaasaa saba sidaamaa qabsaa'utti gaaffileen mirga sabichaa waggaa dheeraadhaaf osoo gaafatamu deebii osoo hin argatin har'a gahee fi nutis paartileen siyaasaa morkattoota sadi paartiin warraaqsa saba sidaamaa paartileen dimokiraatawaa saba sidaamaa fi dhaabbanni dimokiraatawaa saba sidaamaa hajichoo ijjannoo wal fakkaataa waan qabnuu fi ibsa ijjannoo waliinii baasuu dandeenyeerra jedhanii jiru. Ijjannoo ummatichi qabate hordofuudhaan rakkoon siyaasaa fi dhiibbaa biroo saba sidaamaa irra gahuuf manni marii naannichaa fi boordiin filannoo biyyoolessaa itti gaafatamummaa kan fudhatu ta'uu gamanummaan ibsichaan akeekanii jiru. የክልል ምክር ቤት በህገ መንግስት በተሰጠው ግዴታ መሰረት ጉዳዩን በኃላፊነት ተከታትሎ እንዲያስፈጽም ባንክሮት እያስገነዘብን ይህ ተፈጻሚ ሳይሆን ቀርቶ ለሚደርስ ፖለቲካዊና ህዝባዊ ጫና የብሔራዊ ምርጫ ቦርድና የደቡብ ክልል ምክር ቤት ኃላፊነት የሚወስዱ ይሆናል። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ። ሐምሌ 2 ቀን 2011 ዓ.ም ሐዋሳ ሲዳማ ኢትዮጵያ። OMN ijaaf guroomatarraa oduu isaa kana xumuratiin jira ammas OMN wajjin tura.